deemaadha. Maal afaan Oromoon jedha. Maal qiddaaseen afaan Oromoodha. Maal faarfannaan afaan Oromoo jedha. Achi nama ajjeesee dhufee asitti nama ta'ee jechaadha. Jarri immoo har'a Oromoon paappaasii taanaan እንዴት ጳጳስ ይሆናል? አከሚት ጳጳስ ይታአ ለኦሮሞ ጳጳስ አይደለም። ዳቆን መቻነሰ ለጋላ ዳቆን መቻነሰ ጳጳስ አይደለም። የአማራ ነፍሰ ገዳይ መቻነሰ የአማራ ነፍሰ ገዳይ ቄስ መቻነሰ እንዴት ፍጥ ብሎ ጳጳስ ላይ ይወጣሉ ነው እየቻቱራን ጅሩስ እናንከኛው አገሄ ጉራሳ ከን አገኘት ካንሞ ኢሱማ አመኛቱፍ ዛኬሳቲፍ ሳሮኒ innan keenya sareen tokko garaasaatiif jecha boorciisaa dhiibee garaasaatiif jecha nyaata amma karsiisaa amma nyaatuuf jecha isaan jala abbaataachi maalaachi nakkaa jedhe asiin gadeen irratti finceessisa gadheen. Achuma sakaahanii isaan immoo achumatti isa arrabsu jedhee dhiisa malee achumatti arrabsa maal gaallaa yeroo dhamu isaan faana uummata isaa arrabsa saba isaa arrabsa. Garaasaatiif jedhee jechaadha abbaan garaachaa garuu isaan itti deebi'anii isaan arrabsu hubadhaa. Kanaaf nurratti kaaturan ammoo maal abbaa isaaniin boharree miidiyaa irratti bahanii uummanni Tigraayis kunoo kaleessa deemee dirree waraanaa irratti Tigraayin cafacabsiisaa ture ajjeesaa ture. San booda immoo Oromoon gaafa paappaasii mudatu afaan Oromootiinis Amaariffaatiinis miidiyaatti bahee geeraraa ture. Immoo maal goote manna amantaa maaliidha harreen. Sababisa inni nyaatu sattafaga argitanii waan darbuuf jiruuf jecha waan hin dabarrin dubbatiinidha Oromoon. Yaa Oromoon hin mammaakin dhugaa Waaqayyooti. Oromoon hin mammaakin waan darbuuf jiru jecha waan darbuuf jiruuf jecha hin dabarrin dubbatiinidha. Argitanii har'a darbe warri poolitikaadhaan wal lolan haraaraman argitanii abbaa amantaa taate afuufaa turte. Akka nama biyya jaalatu akka nama amantii jaalatu afuufaa turte osoo nageenya buusuu qabdu osoo jaalala barsiisuu qabdu deemi ajjeesi tokkosi fixi nuti moona nuti ifaan deddeebina warra kana immoo fidna wayyaaneen balleessina eenyuun balleessina juuntaan dhume akkas ta'e jechaa turtanii kaleessa madaa hin dabarre ummata Tigraay keessanii harrammoo isaan gaa warri poolitikaadhaan wal lolan ofii isaanii iyyuu haraaraman nageenya yeroo buusan isin immoo sammuu keessan faana iyyuu haraaramuu dadhabdanii maraachaa jirtu. Har'a Waaqayyo isin maraachaa jira. Seexanni isin keessaa maraachaa jira. Dhiigni namoota qulqulluu isin ficcisiistanii sun sin maraachaa jira. Waaqayyo gatii hojii keessanii sinii kenna. Biyya lafaa irratti samii gubbaa irrattis ni argattu. Kanaafiyyuu uummata Waaqayyoo dhugaa jiru laala argitanii akkasitti ta'aa jira. Silumas immoo kan Oromoo yeroo ta'u yeroo hunda hadhaadha sinitti nima. Kan Oromoo hunduu hadhaadha. Yeroo Oromoo ta'e hunduu cubbuudha. Yeroo Oromoo ta'e hunduu seera bada seeratu caba. Yeroo Oromoo ta'e hunduu safuudha. Yeroo Oromoo ta'e hundumtuu sirratti duula. Hubadhaa gaafa Oromoo immoo sirqiidha. Qeesiin Oromoo tokko fuuldura bahee waanuma xinnoo tokko yoo dogongore biyyi kun galabbatamte garagarte jechaadha. Akkasuma sheekiin Oromoo tokko yoo waan ta'e tokko xiqqoo dogongore biyyi kun maraatti galabbatamte. Isaanoo warri Amaaraa kunoo yeroo achi margiitaan isaanii kunoo kabaroo qabatee iskittaa isaanii gadi buusu akkasitti urgufamu hebbatachi jedhanii faana sirbaa oolu. Gaafa fannoo isaa qabatee kilaashii isaa dirratee si fokkora isaan sila fokkoru mazarraa fineentinaa ምናምን gaafadhu isaan qulqulluudha. Abbataachin jedhamu gaahee abbataachin እንደዚህ በረከቱ ይደርብን jedhamu argitanii gaafan isaanii ጽድቅ ነው እነሱ ጊዜ ጽድቅ ነው qulqulluudhaan isaanii gaafan keenyaው waanumti xiqqoon cubbuudha biyya fixan seerri cabe Waaqayyo nu fite nu abaarsisan akkas ta'an kunoo madaana lamiin kaachisi ibidda sinaabuus yoon jedhe gaa abaarsa. Abeet ani hin dubbadhu waan isaanii. Finfinnee keessatti afaan Oromoodhaan qiddaaseen hin qaddafama jennaan isa waan guddaa ta'e godheet afaan Oromoodhaan hin qaddasne jedhanii fokkoru jedhee akka waan guddaa tokkotti taasa. Afuuftuun kun isaanillee Abuuna Gabriel illee Finfinnee keessatti afaan Oromoodhaan hin qaddafamaadhani. Sagalee Waaqayyoon darbaadhani. Qiddaaseen hin qaddafamaadha. Wangeelli lallabamaadha. Hin faarfatamaa jedhan malee akkasa dirree waraanaa deemanii dishqaa tokkosi matrayeessi akkas godhi falati taankii tokkosi
gubii balleessi ajjeesi hin jenneem. Abuuna Gabriel garuu Paappaasii Wallagga Lixaa Finfinnee irratti qiddaaseen afaan Oromoodhaan qaddafamaadhaan namitti yartuun kunoo kana oduudha gootee odeessiti addarraanaa deemee achi uummata Tigraay ficcisiisaa ture. As deebii abboota keenya hamata boccoqa hin boha mana amantaatiif akka bo'u fakkaate lubbuu isaatiin bo'u gaabbiin numti isaayyuu kun akkamitti akka irraa bo'u maal gaabbii galullee isaan gaabbiin galanii qarshiidhaaf fiigu malee zinnaadhaaf fiigu malee anta akka waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaan hin galu. Uummanni baratee barachuu baate isaan beekumsa waan qabaniif isaan waan fannoo baataniif an uummata isaanii galchu isaan qarshii isaanii nabii kanadha laala. Kabajamaa Sanbiituu miidiyaa keenya kana egaa yeroo hunda shuma kana argitu amma egaa stuudiyoo bal'aa gochuu fi namoota saffeerree waan garaagaraa irratti haasofsiisuuf wantoota garaagaraa sisirreessaa jirra. Stuudiyoo bareedaa isaa gochaa jirra. Amantaa biraa keessas kan jirtan, amantaa keenya keessas kan jirtan egaa waan tokko sponsora gochuu kan barbaaddan egaa nu utubuu na deeggaruu kan barbaaddan nu deeggaruu kan barbaaddan Sanbee stuudiyoo kan sirriitti bal'isnee seeraan hojjechuuf waan garaagaraa seeraan siniif ibsuuf qophiidha waan ta'eef sponsora namoonni ta'uu barbaaddan nu dubbisaa. Bilbila koo siniif kaa'eera. Bilbila kanaan sooshaal miidiyaa kamiinuu na dubbisaa. Telegiraamii akkasumas waasaappiirraan iimoorraanis na dubbisuu dandeessu jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen kiristaanaa tawaahidoo hundumti keessan akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kuutu Waaqayyo guddaan maqaa isaa kabajamu. Akkasumallee hordoftoonni amantaa garaagaraa taatanii Sanbeetuu yeroo hunda hordoftan akkam nagaa jirtu. Jajjabaattu alaamanni isaa namni hunduu nagaadha. Galata Waaqayyoo nu bira hunduu nagaadha. Waaqa keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akkam nagaa jirtu jajjabaattu. Egaa yeroo hunda akkuma jennu arjummaaf dhiifamnu Waaqa keenya araarsummaan nu biroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutootaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa guyyaa irraa mata duree isaa irraa akka argitan egaa maqaa abboota keenyaatiin egaa maqaa qeessisoo ta'anii hojii badaa kan hojjetan qeessii ta'anii waan isaan irraa hin eegamne kan raawwatan namoonni tokko jiru. Egaa afaan Oromoo dubbachaa tajaajila afaan Oromoo irratti gufuu kan ta'an hedduu isaaniitu jira. Egaa nuti dhugaa dubbannaa dhugaadhaaf duunaa dhugaadhaaf qabsoofna waan ta'eef jechaadha. Egaa suura irratti namoonni argitan kun gaa yeroo darbe keessa viidiyoo isaa namni hin agarre jira dhee yaadu argitaniittu keessattuu yeroo waraana Tigraay gaa keessattuu adda waraanaa deemuudhaan kan lolchisiisaa turanidha jechaadha. Kan sin ajaa'ibu lolchisiisaa kan turan adda durummaadhaan ajjeesi falati qurxi jechaa kan turanidha jechaadha. As deebi'an immoo afaan nagaa akka nama gaarummaa hojjetee abboota keenya qeeqochaadha yeroo tokko sin ajaa'ibama. Egaa abbaa Hitsaan jedhamu namichi kuni egaa afaan Oromoos ni danda'u. Wambadee namichaati dhugaa dubbachuuf. Wambadee namichaati. Konkolaataa isaa keessa yeroo darbee egaa shugguxii sadii qabame. Egaa abbaan fannoo baata malee shugguxiin baatu. Monoksee dhagaa. Monokseen immoo egaa silkiin numtuu monokseedhaaf egaa tajaajilaaf malee silkii numtiyyuu silkii tachii waan garaagaraa kun monokseen barbaachisu akka seera isaatti jechaadha. Haa ta'uti egaa amma abboonni hundi paappasoota irraa kaasanii egaa teekinooloojii waan ta'eef wantoonni isaaniif ergamu dookumentiin garaagaraa suurri garaagaraa bakka waan tokkoof tajaajilaaf jedhamee qabatuu jalqaban malee barbaachisu ture. Egaa namichi kun shugguxii makiinaa isaanii keessaa qabameera. Makiinaan isaanii makiinaa baalasilxaanii caala osoo argitanii jechaadha konkolaataa isaan qabatan. Ajaa'ibachaadha. Haa ta'u konkolaataa miti nun galchinu. Egaa isaan qofaa miti maatiiwwan Waaqayyoo amma sirra deebi'ee kanan dubbachuu barbaadu. Amma karaa isaaniitiin dhufne malee isaan qofaa miti. Yeroo waraana Tigraay sun namoonni hedduun keessattuu aartistoonni zamachaa Minilik jedhanii deemaniiru. Kanaan dura viidiyoo jedheera. Sirriitti deemanii makiinaa irraa buusanii nama fixaa turaniiru. Qawweedhaan ajjeesaa turaniiru zamachaa Minilik jedhanii. Ayisuuzii guutuu nama fe'anii achirraa buusaa dhiiga ijoollee
gadi naqaa turaniiru ajjeesaa turaniiru barahaa keessatti jechaadha. Haa ta'uti inni darbe. Egaa Oromoon Paappaasii mataasaa mudatee afaan Oromoodhaan barsiisuuf dhaga'uuf uummanni Oromoo Paappaasii mataasaa gaafa mudatu eenyudha kan gurraacha uffanne dhagaan illee dhagaa gurraacha uffatee dhagaan illee uffata gurraacha uffateera dhugaas jira. Uffata gurraacha jechaadha. Uffata gurraacha isa kana akkasitti jechaadha. Anamma kunuu isaaniif gaddaan jira. Uffata gurraacha kanaan seera mana amantaa keenya dheengadda kaleessa waan cabsaniif ammoo isaanii gaddaan jiraan. Sababni isaa har'a seerri mana amantaa doogmaan kan cabe. Doogmaan kan cabe yoomidha kaleessadha. Sababni isaa Paappaasiin tokko si'a lama muudame jechaadha. Si'a lama muudamuu immoo hin danda'u. Inni muudees, inni muuchisees, inni muudees, inni muudamees lubummaan isaa irraa ka'aa jira waan ta'eef kaleessa irra deddeebi'ee isinii dubbadheera kanarra hin deemu. Kanaafiyyuu hundumti aartistiidhaa kaasee eenyudha uffata gurraachaan hin uffanne. Maaliif? Uummanni Oromoon Paappaasii ta'e egaa lagaallaa maal jechaa turan? Lagaallaa daaqon machaannase jechaa turan. Kana malee lagaallaa yaamaaraa nafsa gadaay machaannaseedhaan. Lagaallaa yaamaaraa nafsa gadaay machaannase innidhaan kun maalidhaa? Amaaraa keessatti qeesiin isaanii nama ajjeesee dhufa Oromiyaa keessatti lubatee qaddasaa birrii amma funyaan isaatti nyaataa jechaadha. Oromiyaa keessa lafa jiituu kana qabataa deemuun danda'u itti baree qilleensa ishii waan hunda ishii itti baree itti tolaa asitti lafa qabatee taa'ee nooraa sanbooda deemaadha. Maal afaan Oromoon jedha? Maal qiddaaseen afaan Oromoodha? Maal faarfannaan afaan Oromoo jedha? Achi nama ajjeesee dhufee asitti nama ta'ee jechaadha. Jarri immoo har'a Oromoon Paappaasii taanaan እንዴት ጳጳስ ይሆናል? akkamitti ጳጳሲ ta'a? ለኦሮሞ ጳጳስ አይደለም ዳቆን መቻነሰ ለጋላ ዳቆን መቻነሰ ጳጳስ አይደለም። የአማራ ነፍሰ ገዳይ መቻነሰ የአማራ ነፍሰ ገዳይ ቄስ መቻነሰ እንዴት ፍጥ ብሎ ጳጳስ ላይ ይወጣሉ ነው እየቻ ቱራን ጅሩስ እናን ኬኛው ዳገሄ ጉራሳ ከን ዳገኘት ካንሞ ኢሱማ አመኛቱፍ ዛኬሳቲፍ ሳሮኒ innan keenya sareen tokko garaasaatiif jecha boorciisaa dhiibee garaasaatiif jecha nyaata amma karsiisaa amma nyaatuuf jecha isaan jala abbaataachi maalaachi nakkaa jedhe asiin gadeen irratti finceessisa gadheen. Achuma sakaahanii isaan immoo achumatti isa arrabsu eree dhiisa malee achumatti arrabsa maal gaallaa yeroo dhamu isaan faana uummata isaa arrabsa saba isaa arrabsa. Garaasaatiif jedhee jechaadha abbaan garaachaa garuu isaan itti deebi'anii isaan arrabsu hubadhaa. Kanaaf nurratti kaaturan ammoo maal abbaa isaaniin boharree miidiyaa irratti bahanii uummanni Tigraayis kunoo kaleessa deemee dirree waraanaa irratti Tigraayin cabsiisaa ture ajjeesaa ture. San booda immoo Oromoon gaafa Paappaasii mudatu afaan Oromootiinis Amaariffaatiinis miidiyaatti bahee geeraraa ture immoo maal goote manna amantaa maaliidha harreen. Sababisa inni nyaatu sattafaga. Maatiin Waaqayyo dhugaan siniin jedha. Monoksee taanii yeroo ammaa kana jarri maal godhu beektu? Nuti dubbiin baasna yoo jenne tokkoffaa hin saalfanna safuu qabna mitiire safuu sodaan. Lammaffaan immoo maqaadhuma amantaa keenyaatiif gaarii miti jennee dhoksina hojii jara kanaa jechaadha. Hubadhaa. Inni sadaffaan immoo isinis akkuma isaanii taataniittu waan ta'eef namoonni tokko hin amantanii deebitanii nu arrabsitu. Anaan garuu anna hordofu ijoollee dhugaadhaan guutamteedha. Galatoomaa isin ulfaadhaa kabajamaa ammayyuu Waaqayyo isin haa kabaju. Kanaaf egaa walumaa galatti namichi inni suurumarraa argitan kun mata durii isaa irraas akkuma argitan uummata Tigraay kan ficcisiisaa turedha jechaadha. Adda waraanaa deemuun uummata Tigraay ficcisiisaa ture. Yeroo Paappaasonni Oromoo muudaman immoo Majjii 14 kaasee bakka kan itti bu'e kan maraate kan abboota keenya balaaleffachaa ture keessattuu Abuuna Gabriel faatiin akka malee itti dubbata. Akka Abuuna Gabriel yeroo ta'e Finfinnee keessatti afaan Oromoodhaan qiddaaseen hin qaddafama jennaan isa waan guddaa ta'e godheet afaan Oromoodhaan hin qaddasne jedhanii fokkoru jedhee akka waan guddaa tokkotti haasa'a.
afuuftuun kun isaanillee Abuuna Gabrielillee Finfinnee keessatti afaan Oromoodhaan hin qaddafamaadhani. Sagalee Waaqayyoon darbaadhani. Qiddaaseen hin qaddafamaadha. Wangeelli lallabamaadha. Hin faarfatamaa jedhan malee akkasa dirree waraanaa deemanii dishqaa tokkosi matarayyeessi akkas godhi falaxi taankii tokkosi guubii balleessi ajjeesi hin jenneem. Abuuna Gabriel garuu Paappaasii Wallagga Lixaa Finfinnee irratti qiddaaseen afaan Oromoodhaan qaddafamaadhaan namitti yartuun kunoo kana oduudha gootee odeessiti adda waraanaa deemee achi uummata Tigraay ficcisiisaa ture. As deebii abboota keenya hamata boccoqa hin boha mana amantaatiif akka bo'u fakkaate lubbuu isaatiin bo'u gaabbiin numti isaayii kun akkamitti akka irraa bo'u maal gaabbii galullee isaan gaabbiin galanii qarshiidhaaf fiigu malee zinnaadhaaf fiigu malee wanta akka waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaaniin galu uummanni baratee barachuu baate isaan beekumsa waan qabaniif isaan waan fannoo baataniif fan uummata isaaniin galchu isaan qarshii isaaniin nabii kanadha laala. Kanaaf kaleessa dirree waraanaa oolanii uummata walitti naqaa oolanii abbaa amantii ta'e akkamitti namni keessattuu Itoophiyaa keessa uummata laala Itoophiyaa lola miti yeroo sun jechaadha. Yeroo sun kan sin ajaa'ibu uummanni keenya adabatee taa'ee ilaalaa ture keessattuu dhugaan siniin jedha yeroo sun baay'ee kan nama ajaa'ibu. Uummanni hundi duulee akkas ta'a akkas godhaa jiruudhaan uummanni Oromoo tokko wanta akka hin dubbanne yartuun tarii dubbachuu dandeessi malee jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo sun abbaa amantaa ta'ee isa kanas walitti fidee yaa ijoollee koo Kiristoos jaalala nu barsiisee Kiristoos nageenya nu barsiisee Kiristoos tokko ta'uu nu barsiisee walajjeesuun gaarii miti dhiiga dhangalaasuun gaarii miti yaa ijoollee koo araara buusaa jireenya hammam jiraannuu fi wajjin jiraadhaa tasgabbaahaa biyya tokko keessa teessanii sababa poolitikaatiif uummanni maadhumaa manni amantaa maa badaa kiristaanonni maa miidhamuu manni amantaa maa gubatti tajaajiltoonni mana amantaa gadaamota garaagaraa keessa maaliif ajjeefamuu shamarran maaliif gudeedamuu haati ilma ishii maaliif dhabdii haati warraa abbaa warraa ishii maaliif dhabdii yaa ijoollee koo tasgabbaahaa jedhanii qaama lamaa walitti fiduumoo adda waraanaa deemanii fannoo baatanii fannoo sun lafa kaanii shugguxii baatanii qawwee baatanii akkasitti wal ficcisiisuudha. Inyaan እናሸንፋለን እኛ የብርሃን ልጆች ነን እንጀቻ ture yeroo sun namichi kun hubadhaa laala kamtu caala meesila kamtu caala jaalala buusuu moo uummataan immoo as deebi'anii jabaadhaa akkas godhaa lolaa osoo hin taane yaa uummata biyya keenya bakka jirtanitti akka amantaa keessanitti kadhadhaa Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyo nageenya nuuf haa buusu Waaqayyo araara nuuf haa buusu dhiiga dhangala'uun haafu jechuun qabanii akka namicha isaa sirbuu taarikuu gaangisii fuulduratti ministeerota fuulduratti in sirboodhe dhiiga dhangala'uun haafoodhe abboonni dhagaa baatanii marga qabatanii adeemanii maaloo waraanni kun haa dhaabbatodhe garuu ni narrabsame in ari'ame itti tufame hin lolame hin jibbame yeroo sun har'a garuu Waaqayyo isa kaase argitanii waan darbuuf jiruuf jecha waan hin dabarreen dubbatiinidha Oromoon. Yaa Oromoon hin mammaakin dhugaa Waaqayyooti. Oromoon hin mammaakin waan darbuuf jiruuf jecha hin dabarreen dubbatiinidha. Argitanii har'a darbe warri poolitikaadhaan wal lolan haraaraman argitanii abbaa amantaa taate afuufaa turte akka nama biyya jaalatu akka nama amantii jaalatu afuufaa turte osoo nageenya buusuu qabdu osoo jaalala barsiisuu qabdu. Deemi ajjeesi tokkosi fixi nuti moonaa nuti ifaan deddeebinaa warra kanammoo fitnaa wayyaaneen balleessinaa eenyuun balleessinaa juuntaan dhume akkas ta'e jechaa turtanii kaleessa madaa hin dabarre uummata Tigraay keessanii har'ammoo isaan gaa warri poolitikaadhaan wal lolan ofii isaanii iyyuu haraaramanii nageenya yeroo buusan isin immoo sammuu keessan faana iyyuu haraaramuu dadhabdanii maraachaa jirtu har'a Waaqayyo isin maraachaa jira seexanni isin keessaa maraachaa jira dhiigni namoota qulqulluu isin ficcisiistanii sun sin maraachaa jira Waaqayyo gatii hojii keessanii sinii kenna biyya lafaa irratti samii gubbaa irrattis ni argattu. Kanaafiyyuu uummata Waaqayyo dhugaa jiru laala argitanii akkasitti ta'aa jira
Silumas immoo kan Oromoo yeroo ta'u yeroo hunda hadhaadha sinitti nima. Kan Oromoo hunduu hadhaadha. Yeroo Oromoo ta'e hunduu cubbuudha. Yeroo Oromoo ta'e hunduu seera bada, seeratu caba. Yeroo Oromoo ta'e hunduu safuudha. Yeroo Oromoo ta'e hundumtuu sirratti duula. Hubadhaa gaafa Oromoo ammoo sirqiidha. Qeesiin Oromoo tokko fuuldura bahee waanuma xinnoo tokko yoo dogongore biyyi kun galabbatamte garagarte jechaadha. Akkasuma sheekiin Oromoo tokko yoo waan ta'e tokko xiqqoo dogongore biyyi kun maraatti galabbatamte. Isaanoo warri Amaaraa kunoo yeroo achi margiitaan isaanii kunoo kabaroo qabatee chiskittaa isaanii gadi buusu akkasitti urgufamu hebbatachi nedhanii faana sirbaa oolu. Gaafa fannoo isaa qabatee kilaashii isaa dirratee si fokkora isaan sila fokkoru mazarraa fineentinaa ምናምን gaafadhu isaan qulqulluudha. Abbataችን jedhamu ይሄ አባታችን እንደዚህ በረከቱ ይደርብን jedhamu argitanii gaafan isaanii ጽድቅ ነው እነሱ ጊዜ ጽድቅ ነው qulqulluudhaan isaanii gaafan keenyaa waanumti xiqqoon cubbuudha biyya fixan seerri cabe waaqayyo nu fite nu abaarsisan akkas ta'an kunoo madaana lamiin kaachisii ibidda sinaa buusu yoon jedhe egaa abaarsa. Abeet ani hin dubbadhu waan isaanii jechaadha. Kanaafuu uummanni baraa kana hunda. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo waan baay'een dubbadhee kana taasifamaa jira akka hubattaniif jedheeni waan jiru hunda jalaan siniin gahaa obboloonni koo hundumti keessan lafa jirtanitti galatooma sheernaa godhaa laayik godhaa kakaasii kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise waaqayyo fedhaaf iyyamaa isaa ta'e immoo egaa sagantaa biraatiin guyyaa boruu walitti deebina waan baay'ee kanan sinitti himu kanan sinitti agarsiisu jira waan ta'eef nagaataa ulfaadhaa kabajamaa Sanbiituu miidiyaa keenya kana egaa yeroo hunda shuma kana argitu amma egaa stuudiyoo bal'aa gochuu fi namoota saffeerree waan garagaraa irratti haasofsiisuuf wantoota garagaraa sisirreessaa jirra stuudiyoo bareedaa isaa gochaa jirra amantaa biraa keessa san jirtan amantaa keenya keessas kan jirtan egaa waan tokko sponsora gochuu kan barbaaddan egaa nu utubu na deeggaruu kan barbaaddan Sanbee stuudiyoo kan sirriitti bal'isnee seeraan hojjechuuf waan garagaraa seeraan siniif eebsuuf qophiidha waan ta'eef sponsora namoonni ta'uu barbaaddan nu dubbisaa bilbila koo siniif kaayera bilbila kanaan sooshaal miidiyaa kamiinuu na dubbisaa telegiraamii akkasumas waasaappiirraan iimoorraanis na dubbisuu dandeessu jechaadha. Egaa hanga ammaatti kan nufaana ture waaqni abboota keenya maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u nagaataa ulfaadhaa kabajama yeroo hunda waan nafaana taataniif nan gammada waaqayyo isin haa eegu ameen.